بسم الله الرحمن الرحيم. Ijoolleen kun ijoollee hundi isaaniiyyuu ijoollota abbaan qabneedha. Kan ijoolleen kun marti isaaniitu ijoollota abbaan qabneedha. Keessaa kan abbaas haadhas hin qabnetu keessa jijjiru. Kan immoo abbaanis haatis kiristiinaadhaan du'anii jennaan. Abbaanis haatis kiristiinaadhaan du'anii jennaan kan fudhannee asitti hanga waggaa 5-6 as keessa jiru. Ijoollee kana marsaa yeroo duraatiif kan fudhannee ijoollee 25 wayii namni ijoollee yatiimaa namni quraana saffisiisaa nuuf guddisuu waan jedhamu argannee ijoollee 25 jalqabne. Marsaa lammaffaa irratti waggaa isaatti ijoollee 50 nu guute. Utuu waggaan gahin immoo ijoollee 13 nu dabalee namsuni. San booda waggaa 2 booda immoo ijoollee durbaa 40 immoo nu dabalee jennaan. Har'a ijoollee 103tu mooraa markazaa Ansaar kana keessa jira. Kana ta'uudhaani ijoollee yeroo 3 haala gaariidhaan markazni kun eebbisiisee nama 40 kan ta'anu akka eebbisiiseenii lakkoofsa eebbisiiseen keessaa baaseenii ijoollee achi yatiimuma akkuma sanaa daddabalata. Ammas fuuldura kanattis gara ijoollee 30 olii jara kana keessaa quraana fixanii magaalaa kana kan masjiida hundarra deddeemanii taraawii sagachiisanuu masjiida 4-5 irra deddeemanii ijoolleen isin argitan kun irra guddaan isaanii kan quraana fixeedha. Keessaa odoo safaadhaa fi raqmii ayataa gaafattanii kan hunda isaadhaa guutuu quraanaa isinii deebisantu ijoolleen 2 wayii keessa jiru safaaf raqmiidhaan jechuudha. Kan bara darbee eebbisaman keessas akkasuma ijoolleen safaaf raqmiidhaan haffazanii kan jedhantu keessa jiru. Amma har'aatti kunoo kana fakkaataa jechuudha. Warri kaan qaraatii jiru. Warri kaan kunoo ustaazaa asitti waamnee ijoollee 18 akkanumaan ofuma makiinaa keenyaan sheekota Shee Ismaa'iliin jennee geessinee iddoo tokko keenya achitti to'ataa jirra. Achittis biyyarraas waa'oo arganne achumatti waatti kenninee namaanis gargaaraa jennee achitti eegaa irra. Yeroo dhufuufis immoo ammasuma immoo ijoollee gara 30 ta'an kan iddoodhuma tokko inni eebbisne geessina jennee abdii qabna yoo Rabbi jedhe. Kanuma kan koo Ustaaz Jaafaritti haa dabalu waan hafeedha. الحمد لله وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والنسين هجتن جمعيان دعواكم جمعية الهدى والنسين هجت يتيمكنا أكنت تقدسون إجولي أبا في هات جير كان ولدتك أبدني أكنت تقدفتني حال بريدا كنان فول لسانيهن إفا بكي أباتي في آبوتني أكنت تسن قدسون كن وان قدان وقمتشيسو وان شريعان أمو اتأجج رسول ربي صلوات ربي وسلامه عليه مالي أنا وكافل اليتيمين كهاتين أنا في نمني يتيم وفتك أبي قدسي قياك إياما أكهر كلمان كناتت نوجين كافة مايد ثواب قد رب سنهيرا ورا ثواب سأرقة رب سنهاتايس ورا ثواب سأرقة رب سنهاتايس اتدبلتني قدسو بيتشامتي قرآن برسيفتني أما أمو كان فوتني علمي بكي علمي جيستني يجون كوني أبا أوفيسا نيادة أكا أبا أوفيتي فأوفيسا نيادة قوتني وان بيالي مسوما إرتقر قارتني akka ilmi kun ilma biyyaa tahee gana biyya kana ijaaru gootanii rabbi isin haa ijaaru. Rabbi isin haa ijaaru. Rabbi ammallee isinti haa bal'isu. Ka ammoo ijoolleen tun bakkee geettee nu marti itti gammannu rabbi haa taa'isu. Warri ijoolleen tun biyya kana guddiftu rabbi haa taa'isu. Isin isaan guddiftanii warra biyya guddisee biyya horatee biyya kanaaf misooma biyya kanaatitti shaaruku rabbi haa taa'isu. Nama ammoo isin gargaaree warra isin duuba jiru. ورا إسن غرغاري كان رب سان هغرغارو رب الراه جالتو رب الراه جالتو
رب الراها جالته إجولتنا أمو أكما أما تربية إساني تلجتن كانت علمي برسيسو قبضن شريعة برسيسو قبضن قرآن حفظني ما لفظ إسا بيش حفظوا بمعنى اللي تفسير اللي وجين قرائسو قبضن معنى قرآن بيكو قبضن معنى قرآن تفسير برتو قبضن توحيد برتو قبضن فقه برتو قبضن إسنو أكما أما قرآن برسيفتن وان برالي إيغا في الدني وجين برسيفتن وان يكون أكا مدرساتي أكا تعليم لساني جباته معنى قرآن اللي توحيد اللي وان كل وجين برة إن شاء الله إنك جيلا ربي بكين سني هاجه ربي سني هاجه أكا نقم من كنا ربي سني راها قمدي ربي هجالته ربي سني راها هجالته ربنا اللهم اجعل هؤلاء الأولاد ممن يحمل هذا العلم ويرفع هذا الدين ويقوم ببناء هذا البلد إجولة بإجارة ربها تايسو إجولة بكيت نبوت ربها تايسو كأمو ديبئتين بيتنا مسوس ربها تايسو إيمان ربها دبلوف تقوى ربها دبلوف والقرآن توجتها تايسو وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يخوضها جنة أكاونتي جمعيات هاني قبل إيه ولا كركت بيادر ولا كاتك رب أكاونتي دبته في لا kan ijoollee kanaati miti جمعية جوليت نكركرتو kan jamiyyaa ijoollee kana gargaartuuf akkaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورا نهردو فهندانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيتشو بربادا لغتي إيغا لغا جبيج إيني أنا ستما خنا دوفني وانا جايبا أغري مغالا غاترا خنا وهندر واني قلبي نباتوكو غرالي نما نياتو جولي تانا جيتشو دوبا جولين توني ما أباد أبدي جيتشو دامي واني غرانا ما نياتو والديا في حواسنا نوا خنا خاني جولي تنرتي هجتني يتاما تنرتي أكا جولين توني لفتي هرچاتي هنفني ورّي تجاجلا جولي تناف تاسسا غلطة قد ربي براقبا ربي غلطة إسانيا خفلو جيچو بربادا جولين نما إباتوني غمانانس شمرني جرا كاميران شمرني سينسسو قبا dhiira qofa osoo hin ta'in xiyyeeffannaa ijoolleen tun odoo gargaaramuu baate harcaatee hafti alatti jechuudha. Akka harcaateen hafneef tattaaffiin godhame kun waldayni kun taasisillee tattaaffii guddoodha. Jazaa isinii haa kafaluu jechuu barbaadaan akka nama tokkotti duuba. Khabiroo immoo nama viidiyoo kana laaluuf amma laalaa jirulleen haganaa laaluu taa'u TV irratti yoo rabbi fedhe. Wanni kun piroojeektii Islaamaa waan ta'eef ijoollee har'a nuti agarru ijoollee xixiqqoo tana keessaa boruu namni bakka doktorran keenya kanaa bu'u ijoollee tana keessaa eegganna jechuudha. Waan kana ta'eef mashruu'a bareedaa piroojeektii bareedaa deemaa jiru kana hawaasni biroo ha viidiyoo kana laaltan ha biyya birootis jirtan biyya keessas jirtan biyya alaatis jirtan akka waan kanarraa qooda fudhattan mucaa tokkoo kanaaf yoo qaariyaa baase namni tokko mucaan kun baatitti $50 ol hin nyaatu mucaan kun duuba agar wagaraame $50 ol hin nyaatu sheekh sanii ol hin nyaatu namni tokko yoo mucaa kana $50 fudhate tokko immoo nama lama fudhate tokko sadii fudhate ijoollee tana wal gargaarree karaa laafaadhaan barsiisuu dandeenya. Namni islaama ta'e nin beeka namni gargaaru hedduun akka dhufuu taa'u hedduudhaan beekani dhufuuf ta'an. Namoonni suni namni isaan qunnamuu qaban mee telefoonni mee akkaawuntiin. Egaa ni harkifattan bar qophiin qabdanii. Harka bitaatiin katabdee booda lakkoofsiin badiin. Kuni maal imma duuba? Dubbisi lakkoofsa kana. Akkaawuntii tana maal akka taate lakkoofsas dubbisi akkaawuntii baankii tamiiti mas. Sagalee ol fuudhi. Markazul Ansaar jedha maqaan akkaawuntichaa kan baankii daldala Itoophiyaati.
kuma tokko yookaan tokko duwwaa 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 32 30 44 8 akka katabbitti unoo tana dogora qabdaati emee tanuu mucaa kana godhi dhisi kan keessa ijaanis namticha tokko haa qunnaman telefoona fidaa nama tokko irran deebi'aa tokko duwwaa 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 32 30 44 8 17 lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 17 31 49 63 yookaan duwwaa 9 17 20 33 duwwaa 7 maqaan isaa Markazul Ansaar. Maqaan abbaa telefoonaa tokko Ustaaz Miftah Sheekh Miftah Hassan, lammaffaan Jaafar Xahaa jedha. Inshallah namoonni ijoollee tana gargaaruu barbaadan waan waadiha wanni haasoynu waan dhoysaatiimi. Namni ijoollee yataamaa tana namni ilmaan kiyya yataama hin jiru. Namni guyyaa anan ilmaan kiyya biraa deeme ilmaan kiyyaaf rabbiin irkoo haa ta'u jiru. Ijoollee tana wajji haa dhaabbatu. Akkaawuntiin isaanii tana namoonni waan kana hoogganu kana nama nuti beeynu dhufnee wajji turre amaanaan teessan akka bakka geessutti ni amanna nuti. Kanaafuu bakka jirtan hundarraa'u warra kana akkaawuntii tanaa fi telefoona kanaan jara kana qunnamtanii yataamaa tana akka gargaartan dhaamsaa dabarsuu barbaada. Rabbi barakaa isin haa taasisu, isin haa guddisu. Warri waan kanarraa qooda fudhatilleen jazaa gurguddoo rabbi isin haa kafalu jenna. Doktor Muhammad yoo waan jaan qabaatan jennee xumurra jechuu inshaallah. Shamarran kaasanii jiranii. Laa wama ijoollee sana ilaalchisu, ijoollee yataamaa sana ilaalchisu. Mee doktorillee ijoollee bira haa dhaabbatanii. Doktora mee isinillee achi dhaabbatan. Fuulaas deebi'aa. Ijoollee tanaafillee boohartiidha. Iddoo waan ajaa'ibaati. Ijoollee sanbee akkas godhaa'e. بسم الله الرحمن الرحيم أنا كان رت دلقا قاري أرجوت تجرا أستي أئماتو لين جهود جرا أسين موجو لينكن أما يتامى جن ملي ورا يتامى أنت نر على حظين ثاني قرآن حفظوا جرا علمي برجو جراني بور إن شاء الله ورد أمتك أنا تجاجل جول لكنا نمن جول لكنا رتوا إنفستي قدو إنفستي آخرات الليلة إنفستي دنيات الليلة إنفستي بيجي لما وان تهف وان دد السنين سنا مركز كنا دابدا غرغارا ربي سنر راها كيف لجن ما شاء الله.